Kun chaanalii keessan Argaa Entertainment. Argaa Entertainment waan haarawaa fi waan dhokate arguudhaan gara fuula uummataa geessuudhaan uummatatti agarsiisuudhaan wajjin mari'achuudhaan kan turu ta'a. Har'a sadarkaa sirba afaan Oromoo gara viidiyootti namoota fidan wajjin ilaalla. Isaan sunniin Aminii fi Nagahoo Tolaati. Wajji ilaalla. Jarri kunniin bara 80 hanga 90 keessa viidiyoo hojjetanii sirba aadaa Arsii kana uummata isaanii biraan gahanii uummanni isaanii haala yeroo saniitiin baay'ee itti gammadanii fi baay'ee kan nama bohaarsu waan ta'eef hanga har'aa seenaan kaanii jiru. Har'as sirba kana biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa gargaaree sirba kana haaromsanii isaanummaan jechuudha. Fakkeenyaaf Nagahoon Tola artistii beekamaadha. Waa'ee Aminsam irraa hin hubanne xiqqoo jarrummaa haaromsaniitiin sirba akkanaa kana akka hin dhokanne gara fuula uummataa fiduu danda'uu qabanii kanarratti biiroo aadaa fi turizimii magaalonni akka godinoota sirba saniitti keessatti dhagahamuu deeggaranii bifa ispoonseraatiin gargaaranii jara kana jajjabeessanii sirba kana irra deemanii haaromsuu akka qaban akka yaada kootiitii fi akka chaanaaliitiin argaatitti yaadni kunin isinii biraan gahaa jira jechuudha. Isinis yaada qabdan ilaaltanii sirbichas jara kanatti jajjabeessuudhaaf yaada keessan gara koomentiitiin nu qoodaa. Sirba wajjin turraama. Baay'ee bareedaa sirbichi haaromsamuu qaba. Bifuma kana aadaa irraa osoo hin jijjiiramne akkuma aadaa ganamee ganamaatti sirba kana artistoonni keenyiin kunniin irra deebanii akka nu haaromsan jaras gaafanna. Deeggarsas akkasumas uummanni keenya jara bira dhaabbatanii akka deeggaran abdii qabna. Nu deeggaraa bira dhaabadhaa. Artistoonni keenya akka Nagahoo Tolaa irra deebi'aa sirba kana haaromsaa. Jenna galatoomaa ulfaadhaa yaada keessan kaayaa. Sirboota akkasumas kan haaromfamuu qabu yookaan irra deebi'amee sirbamuu qabu sirba uummataa waan ta'eef yaada nuu kennaa. Jalaan koomentii nu godhaa. Galatoomaa ulfaadhaa.